waan ajaa'ibaa argitu guyyaa har'aa kanatti guyyaa sammaa yeroo kanatti warqiin gatiin isaa meeqa birriin meeqasa jedhu isinii barbaada achumaan guyyaa kalee mana sana noole dhugaan isiniin jedha giraamni tokko birrii 25,000 mee hundaafuu kamii sabiyyaa salaa sabiyya keessaa birriin innalaa inni biyya keessaa isa jedhu sachumanni isinitti taasa ana akka tasaa Saamu'eeli birrii mormaa bituu fi dhaqeen achumaanis warqiin 24,000 naan jedhan gadda beeka guyyaa 3 dura achumaan dhandhe jechuudha waa nan bita jedhee jechuudha kan mormaa jedheen dhaqne nama faana guyyaa kaleessaa jechuudha kuni furdaadha morma saamii yoo harkises akka hin cinne isa jedhu yaadanii kana biteef jechuudha akkuma argaa jirtanii yookaan immoo koobiratti arguu dandeessu kootuyyuu amma isaatti furdaadha jedheen bite gaafiin bitu jechuudha bifa lamaan bitanii diizaayinii isaas tokko miti narra jiru dhugaa dubbachuu fi birrii warqitti sinifan deebi'a birriin bichaani kun yoon isiniin jedhee 6,000 fi 200 isiniin jedhee namantu gatiin isaa akkamii yoo jettanii giraamni tokko birrii 650 garuu yeroo isin irraa bitanu borumaafuu warqii yeroo bittan hagamii yeroo gurgurtan hagamii deemne bira yeroo bittan hagamii yeroo gurgurtan akkamii baay'ee tokko nama dinqa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Giraamni tokkittiin birrii 650 ana biratti kun warqiin jamar bakka walumaa galachuudha adda akkana ta'e. So kuni kan isin garaamu giraama 10 tuqaa wayii hir'ate giraama 10 ta'uudhaaf akkuma argaa jirtan giraama 10 tuqaa wayii hir'ate jechuudha. Yoo harkisii akkam kunneen barbaade birrii meeqare birrii 6,000 fi 200 jechuudha. Isaaba 650 herreegaa sinu sagal tuqaa wayii yaani 10 guutuu tuqaa wayii hir'ate jechuudha. Kuni jechuudha inni kun kan nama garramu inni kuni jechuudha. Inni akka kanatti argitan kun birrii 6,000 fi birriin duratti birrii 200 morma keenyatti hidhannu yookiin 1,000 morma keenyatti hidhannu isa kana jechuudha. Isinitti agarsiisa qo'a. Achumaaniin immoo waan nama raru wayii guddaadha. Yoo baase 50,000 baasa furdisanii jechuun akka warqii arabaa tokkotti bal'isanii kan hojjetan tokko ijirra nabuunaniini qoyyedhee isa bituula jedhee yaadanii meeqan bittuun jedheen beekamoo achi dhaabadhe. Mana garaachilla ishii kana diizaayinii ishii baay'een jaaladhuani. Kun giraama 6 kan koo 12 kun 6 tuqaan qaba garuu 6 jedha. Inni itti saame mucaan kamsee. Isa kana isaaba birrii 125 bite. Isa kan namarraa bitan immoo 50 ture yeroo sana. Isa kana isaaba birrii 200 bite. 150 narraa tokko bite isaaba 150 200 natti gurgure finfinneedhaan bite anasii miti jechuudha. Mucaa walitti ajajee dhugaa dubbachuuf tasaa ija waraana gurratti ajajee ahaa qoqokaa ishuma muudasaaf iji wilwilna ashii dhiifama. So kuni egaa hamma meeqan bittureen jedheen beeka 150 binnanaan jedhan kan gurguran asuutti 650 garuu kan bitan birrii 150. Eshi kana fakkaata jechuudha birriin gatiin isaa kana fakkaata. Isi kootu saam deemirraa bu'e. Qaanii biyya lafaa jedhan kana fakkaata gatiin birrii jechuudha. Eshi warqii immoo adaraa keessa wantin jechuu barbaadu otoo mucaasi japoonii adaraa keessa wantin jechuu barbaadu biyyaan baati yeroo galtanii wanna fedhe yoo ta'e otoo warqii morma keessaniif qubaallee fidattanii dhufina. Tokko kaawwattu lama immoo yoo dhuftanii illee gurgurattu gatii akkamitti akka bitan hin gaafanne gatii warqii isa dhugaa dubbachuu fi 10,000 jedhan duraanii bituun innaanni 16,000 amma garuu hin beeku. Warqii immoo bituudhaan egaa kuni hin citu warqiin kun bartanii sansalanni isaa akka wal keessa xaxaadha jechuudha yeroo warqiin isaa isa citu miti jechuudha sansalanni isaa qo'a. Kaameeraan maaliif akkas ta'a?
Isisa. Kootu dhiisti irra deemu. Saamidee. Baga si qabdee mataa kee. Mataa qabdee ishee xinnoon gochisiftayya. Lucaasaa firiisisaa qabda jala. Kootu jala bu'i. Nama reebdi mee mucaanii. Irra kutamtoo sodaateellee. So sansalata isaa sitti agarsiisa. Inni sansalanni isaa mirxiidha jechuun hin citu warqiin kun jechuudha yeroo baay'eedha. Gatiin warqii immoo akkuma isiniin jedhee gatiin warqii jechuudha. Giraamni tokko 25,000. Sumuun irraa siirrisu sumuun irraatti hin dabalu. Har'a fi har'a yeroo kanaatti jechuudha kun. Innaa jedhaa kan. Har'a kirriidhuma qalloo wayii. Waan furdaan manuma sansalanni ishee geessu miti kirriidhuma wayii hidhachuu fi 200 gadiin mormatti xiqqoo illee ni hidhattan jechuudha. Kan isin garramu keessa waa'ee isaa tacaawwatu shishii kana godhatanii sansalata sirrii midhaan hin jiru. Isaanuu immoo Finfinnee yoo ta'e malee mircaan diizaayinii isaa tokko illee hin jiru. Finfinnee immoo amantaatu baay'ate hir'ate yeroo kana markaatoon akka jirutti. Forjidiidha wal fakkeessanii waliin makanii hojjetu nama beektanii fi nama beektanii ala anama dambanyaa nan qaba for example as taa'eetu itti kenne yoon jedheen kenna maaliif seeta yeroo dhandhee binnu isi boc Ifama xaba fuudhee qonqoo keessa kaa'ee waan hin bukkee kaa'ee dhiisutuman jedhutuman eegu jechuudha. Argitan akkattiin viidiyoo waraabu dhugaa waaqayyo. Kalma argitanillee viidiyoo kana takka laayikii sirrii yookiin viiyuu sirrii kan seenellee sabiskiraayib godhee hin bahu dhugaa waaqayyo. Akkattiin an hojjedhu anaatu beeka dhugaa waaqayyo jechuudha. Yeroo kanatti fi yeroo kanatti wanta fedhe isa namni na socho'ee iddoo fedhe deemee hojjetu kana nanaawwa isa dhiisatu shuma kanaayyuu kunoo tasgabbaayee viidiyoo waraabanii dhugaa dubbachuuf isin garuu waan barumsa qabu argachuuf illee waan kana dabarsiti manuma teessetu ammum ta'inu qulqulluuf waan dhugaa jiru jettanii guyyaa tokko isiniyyuu ijoolleedha sheer godhee yookiin riyoota yookiin sabiskiraabii haaraallee guyyaa tokko argeen beeku isa dhugaa dubbachuuf argitanii jakko akkatti wazawwazu jechuudha. So rakkoon qabu inni abdiin har'aa isa boruu miti yookiin narra irra jirru boruu miti jechuudha. Kanaafi maalan isiniin jedha kirrii shishii mormatti hidhattan bituudhaaf baay'ee ulfaataadha jechuudha. Warqiin immoo yeroo kanatti baay'ee tokko dhugaa dubbachuu fi filannoon hin jiruuf markaatoo immoo akkuma isiniin jedhe nan bitattanii yoo kaatanii dhaqxanii waan isin aca barbarantu baay'ata nama beektaniin ala jechuudha. Amma achi dhaqanii bitaniin ala jechuudha. Achumaan ilaallee 25,000 sumuuniin hin hidhatu giraamni tokko jechuudha. Kan ala kan biyyaa yaa 18 gadi hin jiru maal isinii godha adii ta'a. Gara biriitti luqqa'uutti deeman bitattanii warqii dabittanii immoo yeroo gurgurtaniifis bareeda waan isin ta'eef isuma sirrii bituu isinii wayya jechuudha. So baay'ee tokko isin garrama kan warqii fa'i immoo jechuudha. Dhiyoo kana nan dayee ka'e nan bitaa jedheen birriin nan waan harka jiru wayitiin dhugaa dubbachuu fi 14,000 ture jechuudha. Inna sana dayee ka'een bitadha jedheen dhiisee jechuudha. Isa dhugaa dubbachuuf kalee yeroo nama faana dhandhu akkasuma jedhan jechuudha. Isuma amma filannoon hin jiru sansalanni isaa bakka waanuma taate waanuma boruu ceettu waan taateef dhiisnee gallee jechuudha. Gaaf tokko deemna markaattoo jennee dhiifnee gallee warqiidha. Ani garuu nan qabaa furdaa isaan barbaade malee warqii nan qabaa warqiidhaan beektu yeroo warreen abeettan viidiyoo duraan olaalaa dhuftanii nan qabanii kan isin garramu keessaa warqii gara giraama 20 gurgure kana baraadha. Baay'ee nama gaddisiisa yeroo tokko ta'uun beekin qabeenya guddaa balleessina waan saxxoo xinnoodha jennee jechuudha. Nagaraachuu illee wanti gurgureef sun dabilii na fayyade malee nan nyaanne garuu warqii irratti dhufuun immoo baay'ee ulfaata. Dhiyoo kana beekuma 14 dhiyoo kana yatan binuu dubbatte la gara ji'a 6 5 caalu jechuudha.
har'a garuu 25,000. Ani warri qalabatii dhumaafu giraam lama sana bitatan har'a 100 kaffalaa jechuudha. Abbaan manaa tokko ofii fi haadha manaatii bituudha. Giraam lama eeggatanii jeshi yoo jedhanii jechuudha. Ani gaafsa kan natti ta'u dhabee harkina qal'oodhaan qal'een jira yeroo sana barbaanne ishii kana dhiphisee qal'oo wayii dhiphiseet giraama 2 tuqaa wayii ishiin kun ishii dhumaati jechuudha. 2 tuqaa wayiiti. Ishii har'a waanum sirrii qubarraa furdaan fa'iin jira. Bareenni giraamni 3 4 meeqan bitu. Yaa'u forjidii dhumaanoo walii fuudhuu barbaadaniin ala inni dhiiraa yaadaa gisee kana baay'een keewwatu warqii jechuun gurgura dafeetii tarii liqeeffatee bite waan ta'eef naamina. Gatiin biteetti gurguru silayyuu haa ta'u malee gurguraa kanaaf warqii yeroo kanatti giraamni tokko birrii 25,000 isiniin jechuu barbaada sumaanii giraamni inni biyya keessaa immoo 18 fi 14 malee hin jiru isan bitina warqiidha. Maal isiniin jechuun barbaade kana hunduma keessatti adaraa keessan yeroo galtan waan fayyadamtanii bitadhaa galaa yeroo hundumaan isiniin jedha bitadhaa galaa. Okay, bitadhaati galaa. Dhugaan isiniin jedhaati warqii bitadhaati galaa. Isiniin jechuu barbaada birriin kana fakkaataa Saamu'eel kunuu ishuma kanan isheedhuma kanan birrii 6,000 fi 200 baasee bite jechuudha. Saamu'eel yeroo baay'ee nani yaafadhaa ture birrii duraan fa'i. Kanammoo nan ittiin kaayoon jedhee hin harkisa hin kutashiin kun hin citti ijoolleen soorratti qabdeen kutti waan ta'eef isa kanan barbaanne. Ani immoo kana nan jijjiira. Diizaayiniin isaa lashiin kun bareeduudha garuu isa kana jijjiireen qeshtii tokko yoon isitti fide yookaan immoo nama rara bifa lama nama rara garuu birriin bitee isinitti fidaa. Adaraa keessa maal jechuun barbaade warqii fi birriirra warqii bitadhaa innaa dhuftanii amma tokko filannoon achi wayyaa 2 diizaayiniin achi wayyaa qulqullinni warqii achi wayyaa forjidiin amma kana hin jiru. Akka biyya keenyatti forjidiin hin jiru. Biyya keenya forjidii baay'ata ban mana warqii. Kan isiniin jedhan immoo maali jedhu amma kaleessa risiitii warqii kana birrii kana fudhachuu fi parsantii 25 kaffaltanaan jedhan. Maaliif siistama kana baasu seetanii amma yoon galchee gurraacha'ee forjidii ta'ee yoo risiitii fudhachuu dhiisee jechuudha. Yoo gurraacha'ee maaliif natti gurgurtan jedhee geesse asiin binnee naan jedhu yoo risiitii fudhachuu baadhe. Yoo risiitii fudhadhe yaadaayyuu parsantii 25 jechuun 6,200 kaffalee 1,000 wayitiin hin fuudha risiitii jechuudha. Risiitii yaadaan mana nyaatanii gaafsa nana yookiin dhiqanii naa kennu yookiin naa geeddaruu itti gaafatamummaa qabu jechuudha. Yoo risiitiin fudhanne garuu forjidii waan gurguraniif beekaa parsantii 25 isiniin jedhu. Namni keenya immoo hiyyeessii karaa baadiyyaa fa'aa dhufammaa kan kaffalaa risiitii naafu nan keedha'oo jedhee fuudhee gala. Yaada kanan beeku jechuudha. Risiitii amma dandeessanitti fudhadhaa kaffalaati. Maaliif tokko yoo forjidii ta'e kan itti gaafatamu isaa yoo dhiqillee jettaniin tasa gurraacha hin beektanii waan ta'e garuu kaaree 21 isiniin jedhanii warqiis yoo 18 iddoo biraatti ilaalchiftanii dhimma isaa itti gaafataman jechuudha. Ani amma warqii kana iddoon bitee amansiisee nutti agarsiisee gisee baay'ee deddeebi'ee qalabatiidhaafis lakkoofsa kootiis nama nolee erga waan ta'eef namni yeroo baay'ee dhaqee bitaa agarsiiseet bishaan warqii isaa irratti qiceet yoo hin banne warqiidha orjinaala waan ta'eef nutti gurgura. So anaan baay'ee binne gaafsaa kan namaas binne ani fayyisaaf waan biraa namaafis binne jechuudha. Nutti agarsiisee kaaree 21 waan ta'eef isa duraas kan hin qabu ilaalee galee jechuudha. Achiinan immoo asitti qoyme nan ilaalchisaa jedhee Finfinnee dhaabinne gammarkaatoo achi finnee immoo mana warqii geesse. Akkanumatti ilaalee yoo wuccinoo ችግር የለም አንጀት ገና ይላሉ ምናምን 14 ምናምን 21 barreeffamummoo ni qaba warqiin barreeffama ni qaba yoomuma qalabat yoo ta'e keessisa kana yoo ta'e immoo kun angatii shiddoo kanatti barreeffamte jirti qulfii ishii irratti barreeffamee jira jechuudha. Garuu maalis hin shawwadu seetanii irigii ilaashii kana 18 galchuu danda'u shii kana shii kana 14 galchuu danda'u malee muluu warqiin godhani muluu 14 hin godhani 18 hin godhani isin shawwadan bakka yoona sistema fayyadamu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee
warqii halaarraa bitadha kootta biyyatti bituun baay'ee ulfaataadhaan isiniin jedha. Share like gochuun dagatinaa subscribe godhaan isiniin jedha. Bye bye. Yaada fi gaafii qabdan immoo naa barreessaa. Kana fakkaata. Shat godhachuu dandeessu. Yaada fi gaafii qabdan naa barreessaa ishee. Qoomee kanatti dhisinii kaameeraan ala maal fakkaata? Ibsaadhaan. Maabiraatiin waan badeefan ibsaa ni godhadhe. Sitti mul'atu. Anyways. Namni tokko immoo qeensa laalaa qeensa maaliif seetanii jiru dhugaa dubbachuuf daa'ima garuu yeroo kana qeensa magarfatanii maanni yeroo waa hojjedhu nyaatamee fa'i achi keessa seena hamma immoo nama hin qabu waan ta'eef ofiifan hojjedha. Foon kootu nyaatama jechuun achi qeensi dhume hamma yoon hojjedhe onfatamee qeensa cabaa irraan qoraa akkasitti na fayyada kanaafin akkas godha yeroo baay'ee yeroon ba'uufis garuu bareeduudhaan bana garaachuudha. Gin namoonni tokko kana laaltu malee.